Addunyaan tun halkan tokkotti dukkanaa'uu dandeessi jedha odeeffannoon gara baha fagoodhaa argame tokkoon. Ashama harka fuunee nagaa jirtu. Kun toora yuutuubii Humnasaa Intarteementii. Baga nagaan dhuftan jechaa namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan akka maatii keenya taatan isin affeera. Sadarkaa guddina saayinsii fi teekinooloojii addunyaa yeroo ammaa irra ga'e raajeffachuun hanga yoomitti? Eessaa hoo eegale? Gaaffilee lama. Bilbila harka keenyatiin hello jennee fiixee handaara lafaa tokkorraa fiixee handaara lafaa biraatti waliin haasofnee walii galuu, nagaa wal gaafachuu, hammeenyaafis koompitara fayyadamuudhaan kilikii tokkoon jeettii waraanaa furguggachuu, diroonii darbachuu, niwukilarii boombii dhukaasuu, dhala namaa balleessuun danda'ameera. Karaa biraatis ergamtoota namaa yookaan mishinariis warra jedhaman poostaa, raadiyoo, tiivii, gaazexaa, feesbuukii, yuutuubii, teelegiraamii, iimoo, inistaagiraamii, waatsaap, tiwiitar, googilii hanga tiiktookii yeroo ammaa irraa dhalli namaa kasaaraas bu'aas dhamdhameera. Gabaabumatti garuu iccitiin wantoota yookaan miidiyaalee kanneenii hundaa intarneetiidha. Iccitiin miidiyaalee kanneenii maalidhaa? Intarneetiidha jechuudha. Iccitiin miidiyaalee kanneen ittiin wal quunnamsiisu intarneetiidha. Waan tokko qofa intarneetii. Intarneetiin kan eenyuti? Akkamitti hojjeta? Intarneetiin kan Ameerikaati. Akkamitti hojjetaa? Shiboodhaan hojjeta. Ameerikaan shiboowwan kumaatamaan lakkaa'aman garbawwan gurguddaa keessa meetira 4,000 gadi fageessitee awwaaluudhaan ardiilee hundumaa ittiin wal quunnamsiisti. Hubadhaa. Ameerikaan intarneetii kana dhaamsuudhaan addunyaa akka waliin quunnamne gochuu dandeessi yoo feete. Kanaafis yoon barbaade bakkan barbaade yookaan biyyan barbaade kilikii koompitaraa tokkoon niwukilar boombiidhaan dhukaasee balleessuun danda'a jettee dhaadatti. Ni sodaadamtis. Biyyi bahaa fagoo takka kan koloneeffatamtee hin beekne takka chaayinaan dhaadannoo Ameerikaa kana amantee fudhachuu hin dandeenye. Waraabessi biyya isa hin beekne dhaqeet itillee naafaa jedhanii waan itti qoosan fakkaatu. Waraabessi biyya isa hin beekne dhaqee itillee naafaa jedhanii waan Ameerikaatti qoosan fakkaatu. Warri eenyu? Warri Chaayinaa kun jechuudha. Diina niwukilarii sitti hidhatee loluuf niwukilara oomishuu irratti yeroo kee gubuurra nutis yeroo keenya hin gubnu niwukilaruma balleessina jedhan. Diina niwukulariidhaan nu balleessuuf nutti hidhateef niwukularii hojjechuu irratti yeroo keenya hin gubnu. Niwukularuma kana balleessinaa jedhan. Eenyu jedha kanal? Chaayinootaa jedha. Raajii.
akkamitti danda'ama laata? Garuu immoo wanti hin danda'amne hin jiru. The word impossible says itself, I am possible. Chaayinaan dandeessetti meeshaa tokko kalaqxe. Meeshaan kunis shiboowwan qaqallaa intarneetii ardiiwwan wal quunnamsiisan kan garbawwan gurguddaa addunyaa keessa awwaalamanii iccitiidhaan eegaman kanneen meetira 4,000 gadi lixee mummuruu kan danda'udha. Maashiniin kun jechuudha. Gaafa shiboowwan kunneen ciccitanii niwukilarii darbatame addunyaa balleessus achumatti bishaan dhuga. Gaafa shiboowwan intarneetii baatan kun ciccitanii yookiin mummuraman jechuudha. Niwukilariin dhala namaa balleessu achumatti bishaan dhugee hafaa jechuudha. Chaayinaa galatoomis hin jenna ammaaf fuuldura hin beeknu. Addunyaanis waliin quunnaman dukkanaa'uun kana caalu maalirra jiran. TV, YouTube, TikTok, Google ni dhaabbatu. Hundumtuu jechuudha. Dafii Ameerikaatis daffa xuwwee ta'ee hafa jechuudha. Chaayinaan bifa kanaan garbawwan addunyaa galaanawwan hunda to'achuu ni dandeessi jechuudha. Biyyoonni addunyaa waa malee miti galaana irratti kan wal nyaataniif. Nutifoo ulaan galaana keenya ture. Nuuf deebi'uun nuuf hin maluure. Maal jettu? Gabaabatti dhaamsi misiraachoo kanaa dhaamsi oduu kanaa jechuudha. Hayyoonni beekumsa biyya koo lammii koo ni fayyada jettee amantu yoo jiraate googilii yookiin miidiyaalee intarneetii kamirrayyuu kaa'uun waan abdattu hin qabdu. Beekumsa kee jechuudha. Googilii irra kaa'uun waan abdattu hin qabdu. Waan ta'eef bifa kitaabatiin barreessii dhalootaaf kaa'i. Fakkeenyaaf Oromoodhaaf, hayyoota Oromootiif, Gadaadhaaf, kitaaba guddaa lafaa ol kaasuu hin danda'amne yoo danda'ame wantoota jabaataa akka sibiilaa, gogaa fi pilaastikarraa kitaaba irratti barreeffame jechuudha. Kitaabichi maalirraa qophaa'uu qaba? Kanneen akka pilaastikaa, sibiila fi gogaa fi wantoota jabaataa ta'an kan baduu hin dandeenye, kan nyaatamuu hin dandeenye, kan bosbosuu hin dandeenye. Wantoota jabaataa akka kanaatiin kitaaba guddicha lafaa ka'uu hin dandeenye yookiin lafaa kaasuun hin danda'amne barreessaa kaa'a isiniin jedha. Addunyaa dijitaalaa keessatti macaafa qulqulluu fi quraana dijitaalessuun karaa walakkaa darbaniiru. Eenyufaan gareen warra hafuura hamoo. Waan hunda namas yeroo dhalatan erga dijitaalaayiz godhanii xumuranii booda erga waan hundumaa namallee dabalate dijitaalaayiz erga godhanii xumuranii booda kiliikii tokkoon koompitara fayyadamuudhaan
waan hunda foormaat godhu. Kun ergaa fi raaga. Nagaatti.